Waggoottan torban darban magaalaa Finfinneetti biqiltuun miiliyoona 90 ta'an sagantaa ashaaraa magariisaatiin dhaabachuu danda'aniiru. Kanaanis uwwisni magariisummaa magaalaa Finfinnee dhibbeentaa 2.8 irra ture gara dhibbeentaa 24tti guddachuu danda'eera. Bara kanas akka biyyaatti biqiltuun biiliyoona 8 ta'u sagantaa ashaaraa magariisaan dhaabachuuf jalqabeeras. Magaalaa Finfinneettis biqiltuu miiliyoona 6 dhaabuun jalqabamee jira. Wayita ammaa kanas kutaaleen magaalaa Finfinnee sagantaa ashaaraa magariisaa ganna kana dhaabatuuf qophii gahaa taasisuu irratti argamu. Ani kutaa magaalaa Faasil Kilaaftootti argamuun qophiiwwan tokko daawwadheera. ለክረምት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንዲተከሉ ያዘጋጀናቸው ችግኞች የጥላ ዛፍና ሰገንታ አሻራ መገሪሳ ገነ ከናቲን ቢቅሎን ዳቡፍ ቆጴስኔ ቢቅሎታ ጋድሳፊ ሚደግነ መጋላፍ ኦለሊዳ ከንብሮን ወበኖን ሐዋስኒ ኬኛ ቢቅልቱ ዳቡ ረቲ ቀቡ ደበሌራ ሐዋስኒ ቢቅልቱ ዳቡ በርቴራ ገራ አደፈቹት ጉድፈቴራ akka kutaa magaalaa Faasil Kilaaftootti sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaatiin biqiltuuwwan 300 fi 46 ol dhaabuuf karoorfamu itti gaafatamtuun waajjira miidhagina magaalaa fi misooma magariisaa kutaa magaalichaa aadde Hiwoot Kabbadaa ibsaniiru. እንደ ክፍለ ከተማችን akka kutaa magaalaa keenyaatti biqiloota sagantaa ashaaraa magariisaan ganna dhaabbatan qopheessuu fulbaanarra karoorsinee jalqabne. Buufata biqiltuu tokko qabnu kanatti biqiltuuwwan gosa garaagaraa 500 kunuunfamaa jiru. Ashaaraa magariisaa bara kanaaf kan gahan biqiltuu 203 fi 50dha. Dhaabuuf kan karoorfanne immoo biqiltuu 346 fi 127dha. Kanaafis boolli biqiltuu aanaalee 13tti qophaa'aa jiru. Bakki amma argamu kun immoo kutaa magaalaa Faasil Kilaaftoo aanaa 12 keessatti iddoo biqiltuu dhaabuuf qophaa'amaa jirudha. Bakka kanatti namoonni boolla biqiltuu qopheessaati kan isaan jiranii. Isaan irraas yaada fudhanneen biqiltuun jireenya ilma namaaf murteessaa waan ta'eef miidhagina magaalaaf akkasumas jijjiirama qilleensaaf furtuu waan ta'eef itti amananii waggaadhaan hojii kanatti hirmaachaa jiraachuu isaanii nutti himaniiru. በዚህ መሳተፍ ከጀመርኩ ቢያንስ ኦልሞስት ወደ 5 ዓመት ergan hojii kana irratti hirmaachuu eegalee gara waggaa 5 ta'eera. Biqiltuun faalama qilleensaa to'achuun fayyaa keenyaaf bu'aa guddaa qaba. Kanaaf nutis tokkummaadhaan kaanee waldaan keenya sagantaa ashaaraa bara kanaaf boolla biqiltuu qopheessaa jirra. ያሉ የመኪና ጭሶችን ሁላ በእንደዚህ አይነት የአየር ንብረት ብክለቱን ምንቆጣጠረው አንዱ በተከላ ስለሆነ አረ ኮንኮላቶተ ኬሳ በሁን ፋለመ ቅሌንሳ ኡማሙ መል ከራን ኢንቶን ቶኮ ቢቅልቱ ዳቡ ዋንቴፍ ኑቲስ ቦለ ቢቅልቱ ቆጴሱ ሃንገ ዳቡቲ ገሄ ኬኛ ባሃቹፍ ቆጲራ ጅራ